kan argite? Argin jira maali maltu malte? Gurba wal jalan nak desi irra. Itti bilbila telefoon osna irraan kaa'amtu. Ayyu agari gote ka baga sirra kaasu didi. Ayya atillee si waliin waa gaarii gootee ni jaalatti jaalatanii irraa kaasu didi. Obboleessa kiyyaati obboleessa musliimaati mokkam ramadaana keessa suuraa dhalaalaa akka dhorkata hin beektu. Gaarii gootee kudhaa Isin gaarii goote. Dhaqee kaasirratti waan tokko baruu qabdaati. Musliimaa taatee suuraa dhalaalaa dhorkata. Sammalee ijji keetis arrabni keetis qaamni kee guutuu jechuudha. Sooma qaba. Kanaafuu galtee nyaachuu qabdaa jiru. Sooma qabdaa jiru. Suuraa jedhee jireen. Isi ilaalannu. Kanaafuu suuraa dhalaalaa dhorkata. Ayya kana bumaan akkasuma ofii jaalatu. Ayya obboleessa kiyya. Ani ofii kootii jaalachuu osoo hin ta'initti akka seera musliimaatitti dhorkadha. Suuraa dhalaa dhorkadha. Dhalaa bareeda shaara gubbarratti yoo garte yookiin karaa gubbarratti yoo agarte mataa kee qaqqabattee bira kutuu qabna malee ani wanti jaalladhu kun jiru. Waggaa keessatti diini guyyaa kudha lama keessatti ji'a tokko dhufa. Ji'a tokko dhufa nama ji'a filatamaadha. Ji'a kana ji'a ibaadaa kee dalagattee nama waamtee lolluqqachiisetiin ji'a itti ibaadaa dalagattu malee ji'a dhalaa yookiin itti jiraan jentu itti laaltu miti. Kunillee hin jiraata. Obboleessa kiyyaa ammas galee miti ree. Yaa obboleessa kiyyaa laala asirratti wanni akka obboleessa kiyyaa si gorsu jechuudha. Diini kun ji'a rahmataati. Ji'a salaatatti rabbii kee itti kadhattee waan kadhatte sana itti argattu. Kanaafiyyuu ji'a kana keessa nama waan suuraa dhalaa laalu nama dhalaa jala jedhu yoo gargaaru taate gorsiteetiin karaa irratti deebisuu qabda. Waan suuraa mana cabsan seera suuraa dhalaa laaluun dhiifama naa godhu obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya anaa miti kadhiisee moo godhu rabbii koo tokkichatti dhiifama sii godha amma godha ittiin deebiin. Gama namaa godhu rabbii tokkicha. Baay'ee na godhu waan gaariidha. Anillee amma booda immoo nama gorsuu qaba akka nama gorsu jedhu. Ayya obboleessi yeroo hundaa nama rabbi tokko jedhaa bakki amma kana nama barbaadannetti lubbu qabsiisa. Keessaatii nu gahee jira. Yalla nu aslee. Obboleessi kiyya. Aboo baatii guyyaa meeqa guutuu baatii kun baatii raafadaati saagartee sadaqaati baatii guyyaa meeqa guutuu kophaa nyaachuu jirra amma nyaanni hin gahaati nama barbaanne nama keessa tokko waamee dindiin ijaa raafadaati wajjin luqachuun dirqama nurratti. Hayi dhugaa keetii waan onnee koo keessatti yaadaa jiru yaaddee jiru. Ani illee sanuma yaade kan leen gaddas yaadee ture sin agarra garuu sitti himudha. Kanaafiyyuu namni biyya ormaa jiru kuni nama wajjin walitti dhufee waliin lulluuqatee yeroo wajjin dabarse kanaafuu kanatu bareeda anis itti yaadee jira waan onnee koo keessa jiru waan yaaddeef rahmata walii yaaduun immoo karaa kenna waan ta'eef akka musliimummaatitti waan gaarii yaadee kanaafuu karaa namni jirutti yaadatiin nama waamni wajjin halluu luqqatu. Kalaan deemnaa waamnu yalla nama silaa kan itti beektan haala galgala immoo biratti halluu luqqatanii jedhee yaaduu jira akkamii. Hayyee kanas anis yoo duraa irratti yaadeen ture kanaafuu ani boru galgala godha kanaafuu adaarra galgala taasisi. Kalaan haala galgala jaartitti illee himee jira akkasitti deemnee himne kalaan namatti. Hayyee tama. Yes. Akami? Nagami? Fayyaadha? Jirta? Maali baddeemu? Ayyaa kanaas akkasii beekta? Boru namira lulluqattaa moo? Rakkoon hin jiru. Kalaaf boru iftaan illee nufta? Rakkoon hin jiru. Wow! Kama tino? Kelma. قبل حاجة خلاص قبل حاجة تعال جو خلاص الدنيا دي يا صبرا بالله خلاص صبرا بالله يا صبرا بالله سرك يا اخي Hayyee kanas dora masadiin takka binnee yaara. رؤايني sila mo akan nama barbaade qabneeti ijoolleen laadheen duraan fuudhuudha magaalaa kana keessa amma immoo waan ta'an hin beeku iman jirtu nama lama sadii malee akkam goon. Ati takka waa qubaayuun qabdu iyyuu nama hedduu fuudhee bara. Wanti inni hundi isaaniitu
Amma jaartii qaban jechuudha. Martu jaartii qaban maal jaartii qaban. Kalaas amma deemneetini. Haye. Bakka wanta dhaqnee bakka dheengadda irraa gurbaan isaa nuti nama waamisan achi dhaqneetini achi ijoolleen hedduu jira. Ijoolleen waamee haa dhufnu. Haye tama rakkina qabu. Hin deemna. Gara suma imalla. Obboleessi kan dhageettu maali? Ati ustee telefoona goroggoruu malee telefoonuma kana goroggoruu malee waa eessatti waa nyaanna eessatti waa lulluqannaa maarreen sibira jiru maali isaa maali atummaan kun akka maal taate obboleessa maanu jeettaa boo silkiin namoota hello lubbuuto akkam naguma fayyaadha jira annu waa yaada keetii malee jira akkameti badde kanarraa badde an jaalala keetiif akkanatti ilaalle halkanii guyyaa hirree naqamus hin jedhu gaara halkanii guyyaa hirra fuus hin jedha badda geetta afaan oromoo qabeenya qabdaa kami makiinaa BMW habbaa lamaan gibbii keessa dhaabeetiin akka ta'u jira heedu kun mana yoo feete mana ila isi jedha mana ajaa'ibaa kana abboo rabbiin kijibin akkanatti itti malee waa takkas hin jedha waa hunda ulaagaalee hunda guuttateetiin yaa bumbulbii jaati ulaagaalee hunda guuttateetiin sima eeguu jira sin jedhu ansi arginaan dhiisi sin jedha akkuma wallaahi soorri kan kee cabe akkana taana akkana kijibna soorri kan cas si eeguu jira jechuun bakka bashannanaa deemee iddoo bashannanaa taa'eetiin si eeguu jira saamii kan na dhufta gaa Aku gabung dulu bakal sana tadi karena si kira Salam alaikum. si kira tadi juga mana sana Pak? Aku kan lagi. Telepon masuk tidak itu. Tiku snapat ada ikan tiku. Kita kan mau. Ya lah dah kita tu. Nundan jaga berapa itu? Ya darah pun. Asyik dia mana? Si berjerabar hotel ajaib kan nak jechuun. Sira makina BMW mu gibbii keessa taa'e baay'ee bashannanaa si berjeraa si jedhee. Amma taa'ee si berjeraa tapi gootu gamaan taate saamee kan ofiisis dibar. Saamee kan dibar. Turun gabaayee si berjeraa makan taa'e. Aku mana mucaa kanatti ilaalta rabbi jedhee sideen dubbifneeti. Obboleessi kiyya waan siin gal sina keessa xallaq hin jedhinati. Akkamitti jechuun kareef nama wajjin dhufteeti hin dubbifne ammallee immoo ciniinnattee ilaalta nan kun maal si godhu. Yoo ani hin fedhin yoo keessi kiyyan fedhin waan dhufteef geeffatee kan waas iyyuu. obboleessa kiyya haasaa telefoonaa geeffattee nama muradhee jira tajaajila akka maratuutu muratu maali garuu gizee tanaa gizee ramadaana keessa akkanatti haasaa akkana haasa'uun maali Waan badaa maal dhageessanii fakkeenya mara maal dhageessan mara wanti ati haasa'aa jirtu kun kulliin isaa waan sooma namarraa deemsisaadha maaliif obboleessi kee dhalaa inumaa dhugaan feetuu dhugaan rafita dhalaan nama kijibu malee nama dhugaa itti hin jaalatu ati kanaafuu yoo jarri dhugaan feene ta'e ati kanaafuu ramadaana kan kee ilaallachuun qabdu kun kijibda jechuun atamma waa beekisa sisteemaan namarra waa buusuun hin jiru yaa akii ramadaana bichaa miti ati haga nagayaa kijibuun jalqabumayyuu hin ta'u haga nagayaa akka kijibdu sa'a ramadaanaati mee maal kijibi wanni an kijibi kana kijibi jee wanni kijibi maal kijibi waan kijibi mee natti himaa maqaanaan balleessina buna bira teessuu qabu yaa obboleessa kiyya maal ati makiinaa qaba jettee dubbata gurra kiyyaan kada gawamtu dhalaan bar ati nama caammaa gaarii tokko hin qabne makiinaa qaba jettee dhageeffadhu dhalaan bar nama dhugaa itti haasoo abadan hin waatu ati dhalaa kijibdeeti wanna dhiisitama dhugaa itti naan abadan argama keenya feetu argaa isiin feetuumi Ramadan ni rabbiilee soomni rabbiilee argaa kan kee feetu akkasuma kana beekaatuma akkanumatti haasa'e amma ka'iiti nyaata dhugaatii wayii barbaadaa jiru nyaadhu maali Ramadaanni kijibdee naan nama dambii olii qabduuni araaramuu baattee jennaan
siin jedhee sirraa jabba. Obboleessi kee kun kijibuu miti barsiistee nama wajjin jiraatu uumachuudha malee amma awoo namaan eegu jiraatu ijoolleen eegu jiraatu. Taa'imee obboleessi Maal waan sitti muududha. maalatu Gurbaa kana argita. kam Abbootii sharaa uffatee dhufu kana argita. arguutti jiree Maali? eessa wal beektan eessa wal baratu isa kanamu amma kun saahiba kiyyaami saahiba qaalii saahiba jechuun waggaa amma kun saahiba qaalii mucaa jechuun lubbuu kee caala jaaladhuus jee waggaa meeqa mana kana keessa akka obboleessi kiyyaatti baxxana takitti uffadhee wajji turre Mucaa kan? isa kana gaa mucaa nama seetaaboo nama akka isa addunyaa maali yoo maal si godhisi Yaa obboleessi kiyya. Gurbaa kan? Saahiba kiyyaa lubbuu saahiba lubbuu kiyyaati baati jettu. awoo lubbuu kiyya daran jaaladhaa sin jedhe bara maali gaa Atillee gurbattii qaajjibuu tana waliin na jirte. maal ol gootan maal si godhe goo Maal si godheetta? Ammuma sibirumatti itti hidhadheennan na dubbisuu didee calise. Waan takka isan goon namni na dhageeffatu. Namni obboleessa kiyya sababa wayii irratti wal dhabu. Jaalalli isaatti bilbilee hin beeku. Jaalalli bilbilaa isaa ani hin beeku. Uuma inni irratti naan oode hin beeku. amma waliin dubbisanii jechuudha. Atam ammuma tana mee afaan keetiin obboleessi kee maaluma dubbattee baata. Namni ramadaana keessa wal dhabe soomni isaan ta'uu ta'ii nyaataa fi bishaan bitadhu gina naan hin jenne. Kiyyaan ta'u kan kee akkamitti kan kee sibiilarraa hojjetan soomaa miti moo soomni kiyyaaf kee garagara moo maali? Ani bara Atummaan kun nama akkamii sin jedhe bara. Ati maal na gorsu jirta atummaa wanni ati gorsitu kan dalagu akkamii waliin dhabbaatu. atillee jaraa waliin na jirtaa. Ijoollee dhufanii jiran. Amma Kalaas lulluutu qaba. Ramadaana kana jechuudha. Lulluutu nama warra jirra. Namira lullu qaqqabe. sibira luluganna. Atillee inni dheeraa inni dhufan jiru. Mana kee lullu qaqqabe. Ayyeessi barbaade. Mana barbaadde? Saahiba keessan immoo har'a sibira lullugadha. Inni hoo maali? Isaan gaa. Ittiin dubbatu balaa dubbatu. Garuu maar mudallee sabaa irra walitti. Dhugaa xiqqishuma gaa waanuma onnee keessa malee waan biraan Akkasii. waan guddaa hin fedhu. Okey rakkoon qabsi. Garuu kun ministira. Okey tamaa rakkoon. Ayyee. Yalla boo kolina kana kan. Obboleessi kee waas gaafata. Mucaa sana kana wanni isii irraa hojjetan maali? Kijibni dhuguma jirtu natti kijiban barbaada. Yaa obboleessa kiyya ani wama takka walitti hin qabnu wama takka ofiitti hin beeku gara kiyya. Waan takka isa godhee hin beeku waan takka na godhee illee hin beeku. Laap. Meetu mucaa itti ajama qoyyaame. Gabi. Maali gurbaan kun? Maaluma isa godhe? Waa na godhee hin beeku? Waa isa godhee hin beeku? Maal ta'e? An harka itti hidhadhee jennaan? Harka kiyya narraa fuudhe. Dhiiga kiyya jirta. Maal isa godhe? Abboon namni sooma keessa kuutu wal qaba. Kanaan na dhibe barana. Kanaan na dhibe. Namni ramadaana keessa wal dhabuun haraama jedhanii, kijibuun haraama jedhanii. Namni akkamitti kijiba akkamitti ramadaana keessa wal dhabu? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنا نجايا في رحمة بركة وسوق راتنو أكمل تولين قدام ديني كنت رمضان
ji'a keeriiti malee ji'a gartee badii ji'a ammoo kan walloole waliin qoodu miti. Maali mee rakkoon keessa siibisa lamaan musliimaati rakkoon jidduu keessa lamaan jiru maalidha bifsa akkuma ati jette erga rahmataa fi nagaa namarra buusaa waan rabbi isinirraa dhulku waa isin deebitee musliima tana ofirraa lafagaa ilmaa dhiisaayyuu waan ittaan hin darbe haraama dalagu jirtanii hubbu. Wallahi dubbiin isaa dhugaadha maali namni jechuun ji'a kana keessa kana ilma walirra ajjeesanii qooyii waliin rabbiif jecha rabbi iyyuu ati agartee dhiibdeef sii dhiisa yookaan maal godhaa sooman innis maal godhaa sooman maal gootanii beela ooltan kanaafuu jechuun maal irratti wal dhabdamnee naa himan. Ayo obboleessa kiyya waan gaarii na gaafatte waan irratti wal lollees hin jiru. Mucaa kana akkanumatti innis argaa kiyya nan danda'u. Anis immoo yoggaa inni argaa kiyya na dadhabu kana nama boonuun fedhu beete saniifi malee yaani wanni inni na godhe tokko hin jiru. Mee atoo maal irratti isaan ooltu? yaa obboleesso waan kana na godheen beeku waan kana isa godheen beeku ani. Abboo kalaas dubbiin shayxaanuma jiru jira. Dubbiin dhumatti namni waa takka waa gidduun jiru amma ol kaa ofii olii godha yaa. Jidduu keessanii amma dhumattee jirtu kaa ofii godha. Afoon ani na jedha abboo. You are ruthless, yeah, you don't give a damn.